oduu keenya jalqabaatiin hundeessaa bataskaana ortodoksii tawaahidoo oromiyaa teessoo Phexros kan ta'an hangafa Phaaphaasii kutaa Wallagga Lixaa Abuna Gabriel manni jireenyaa isaanii diigamee jedhame. Manni jireenyaa Abuna Gabriel akkamitti diigame? Dhimma kanaaf Sinodoosiin Oromiyaa maal jedhe? Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu keenya isa itti aanuun Itoophiyaan waliigaltee Somaaliilaand waliin taasifte ilaalchisuun Soomaaliyaa waliin mari'achuudhaaf qophiidha jette. Mootummaan Itoophiyaa maaliif Soomaaliyaa waliin mari'achuudhaaf qophiidha jedhee gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduudhuma kana wajjin wal fakkaatuun Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud Itoophiyaan waliigaltee Somaaliilaand waliin mallatteessite hojiirra akka hin oolchine akeekkachiisan. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Aljaziiraa waliin gaaffiif deebisaa jabaa taasisaniiru. Kanallee isin biraan geenya. Akka mooltan daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya galgala kana qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like, share godhuun dagatinaa isiniin jenna. Oduu keenya jalqabaatiin Itoophiyaan waliigaltee Somaaliilaand waliin taasifte ilaalchisuun mariidhaaf qophiidha jedhan Ambasaaddar Redwaan Hussein. Waliigaltee ulaa galaanaa falmisiisaa ta'e Somaaliilaand waliin kan waliif mallatteessite Itoophiyaan dhimma kana hordofee ammoo muddama Soomaaliyaa waliin uumame qabbaneessuuf Itoophiyaan michoota ishee dhaggeeffachuuf fedhii ni qabdi jedhan gorsaan nageenya biyyaalessaa ministeera muummee Itoophiyaa Ambasaaddar Redwaan Hussein. Murannoo qabaachuu keenya argisiisuuf jecha wal hubannoon fooyya'aa ta'e akka jiraatu mirkaneessuuf carraaqqii taasisnu caalaa cimsuu barbaannaa jedhan. Dubbii hafarfamaa jiru qabbaneessuudhaaf fedhii waltumsuu jiraachuu maluuf michoota keenya ni dhaggeeffanna kan jedhe ambasaaddarichi yaada hunda fayyadu kan karaa nagaatiin furmaata argaturra ga'uudhaaf carraaqqii gochuun itti fufaa jechuun itti dabaluun dubbatan. Ergaa kana kan dabarsan Ambasaaddar Redwaan Hussein gama tiwutarii isaaniitiin ture yookiin yeroo ammaa kana X jedhame kan beekamu gubbaatti ture. Wiixata darbe Ambasaaddar Redwaan Hussein qaamolee alaa ayyallaallattoota ta'an dhimma Itoophiyaa fi Soomaaliyaa keessa galanii jechuunis qeeqaniiru. Yaanni aanga'aan Itoophiyaa kennan kun akeekkachiisa Masriin birmadummaa Soomaaliyaatiif wanti yaaddoo ta'u akka jiraatu hin hayyamnu jetteef deebii kan kennanidha jedhame yaadama. Masriin akkuma beekamu torban kana keessa Itoophiyaa doorsisuun kan yaadatamudha jechuun wiixata darbe jechuudha. Soomaaliyaan akka gidduu seennu nu gaafannaan bakka barbaanneyyuu ni seennaa jedhan Abdul Fattah Al-Siisii yeroo darbe pirezidaantii Soomaaliyaa waliin Kaayirootti yeroo mari'atan. Kana jechuun Soomaaliyaan nuuf hayyamnaan Itoophiyaa ni waraannaa jechuu isaaniiti. Dhimma laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa waliin mari'attee bakka tokkorra ga'uu kan dadhabde biyyi Ijipti kun amma immoo Itoophiyaa gara biyya biraatiin waraanuudhaaf karoora bal'aa baafatteetti. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa waraanaaf karoora kan hin qabnee fi biyya barbaade waliin marii gochuudhaaf fedha akka qabu ibseeti jira. Itoophiyaan waliigaltee kana ilaalchisee ammoo rakkoo amma uumame fi muddama uumame kana qabbaneessuuf jecha Soomaaliyaa waliin ni mari'annaa jetteetti. Dhimma kana ilaalchisee erga ibsi gama mootummaa Itoophiyaatii ba'ee booda gama Soomaaliyaatii amma dura homaa hin jedhamne. Oduudhuma kana wajjin wal fakkaatu Pirezidaantiin Soomaaliyaa Itoophiyaan waliigaltee Somaaliilaand waliin waliif mallatteessite hojiirra akka hin oolchine akeekkachiisan. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaa Somaaliilaand waliin waliif mallatteessite gara hojiitti jijjiiruuf sochii tokkollee akka hin goone gaafataniiru. Daawwannaa hojiitiif gara Qatar kan imalan pirezidaantichi turtii miidiyaa guddicha warra Qatar Aljaziiraa waliin taasisaniin Itoophiyaan karaa Soomaaliyaatiin ulaa galaanaa argachuu akka dandeessu ibsan. Haa ta'u garuu jedhan pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud bulchiinsa naannoo qaama Soomaaliyaa ta'e tokkoof beekamtii biyyummaa kennuun Itoophiyaatiif akkasumas ammoo bulchiinsa naannoo Soomaaliyaa irraa bishaan argachuudhaaf yaaluun rakkoodha jedhan. Haasaa isaanii akkuma jalqabaniin pirezidaantichi rakkoon amma Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti dhalate sababa Itoophiyaatiin ta'uu beeksisan. Itoophiyaan rakkoo kana kireet godhe yookaan ammoo uume kan jedhan pirezidaantichi waliigaltee akkanaa biyya biraa waliin mallatteessuudhaaf aangoo kan qabu mootummaa federaalaa Soomaaliyaa qofaa jedhan. Then it was not Somalia who created this problem. Ethiopia has created this problem. They are the ones who initiated claiming that they will take and annex part of Somalia to their country.
kanarra kan darbe ammoo mootummaan naannoo waliigaltee kana mallatteessuu hin danda'u jechuun ibsan. Akka pirezidaantiin kun jedhanitti Itiyoophiyaan akkaataa waliigaltee Somaaliilaand waliin irra geesse kanaan lafa qarqara galaanarraa argamu Itiyoophiyaa waliin wal qunnamsiistee fayyadamuuf daangaa Soomaaliyaa qaxxaamuruun isheellee hin ooluu jedhan. Itiyoophiyaan hanga ammaatti gara Soomaaliyaatti sochii tokkollee hin goone kan jedhan pirezidaantichi sochii yoo godhan garuu yeroo san rakkoo hamaatu dhalachuu danda'a jechuun akeekkachiisan. Kana jechuun pirezidaantichi waraanaaf qophiidha jechuu barbaadaniiti. Daawwannaa dhuma torbee darbee Masriitti taasisan ilaalchisuun gaaffii kan gaafataman pirezidaanti Abdul Fattah al-Siisii waliin dhimma waraanaa irratti maal mari'attanii jechuun gaaffii gaazexeessaan gaafate akkas jedhan. Anaaf al-Siisiin dhimma waraanaa irratti mari'annee jedhan pirezidaantiin Soomaaliyaa kun. Dubbiin amma bakka san hin geenye kan jedhan pirezidaantiin Soomaaliyaa kun akka amantaa keenyaatti rakkoon amma Itiyoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti uumame sadarkaa sanirraas hin geenye, sadarkaa waraana barbaachisurra hin geenye jedhan. Haa ta'u malee rakkoon jiru kun akka daran hin hammaanneef Itiyoophiyaa akeekkachiisaa jirraa jedhan. No, it is not. Ethiopia has commercial interests in Somalia. Oduu keenya isa biraatiin manni jireenyaa Abuna Gabriel kan magaalaa Burraayyuutti argamu diigamee jedhame. Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa teessoo Phexros hundeessuu keessatti gahee olaanaa kan qaban Phaaphaasii hangafa kutaa lallaba Wallagga Lixaa Abuna Gabriel irratti humnoonni mootummaa mana jireenyaa isaanii diiguun ibsameera. Guyyaa kaleessaa Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa teessoo Phexros kan hundeessan hangafa Phaaphaasii kana dabalatee Phaaphaasota 4 fi 5 waliin ta'uun hundeessanii turan. Abbaan amantaa kun guyyaa kaleessaa ibsa kennaa kan oolan yoo ta'u ibsas baasanii dhimma hundeeffamuu fi akkasumas ammoo teessoo Phexros irratti ejjannoo isaanii ibsanii turan Abuna Gabriel. Haa ta'u malee ammoo manni jireenyaa isaanii magaalaa Burraayyuutti argamu kaleessa erguma isaan ibsa kennanii booda naannoo sa'aatii 10 irraa jalqabe akka diigame odeeffannoon EGM dhaqqabe ni agarsiisa. Dhimma kana ilaalchisuun Sinodoosiin Oromiyaa ibsa gabaabaa gama miidiyaa hawaasaa isaatiin baaseen akkas jedheeti jira. Mana eebbifamoo Abbaa Gabriel guutummaatti diigamee jira jechuun suuraan agarsiise. Eenyutu diigsise? Eenyuun akka diigame? Har'a immoo maaliif diiguun barbaachise? Shira kana duuba eenyutu jira? Guyyaan kun deebisuu danda'a jechuun Sinodoosiin Oromiyaa gama miidiyaa hawaasaa isaatiin barreeffama maxxanseen ibseera. Sinodoosiin Oromiyaa ibsa gama miidiyaa hawaasaa isaa kanaan qoodeen Waaqayyo haqaa fi dhugaa keenya lafatti hin dhiisu utuma nutti dhaadatanii haqa dubbachuu fi haqa barbaaduudhaa duubatti hin deebinuu jechuun ibseera. Nus amma dabareen hidhaan nu ga'utti mirga keenyaaf falmachuu hin dhiisnu kan jedhe Sinodoosiin Oromiyaa kun immoo kan namaatti hin buunuu jechuunis ibseera. Erga guyyaa kaleessaa Sinodoosiin Bataskaana Ortodoksii Oromiyaa teessoon Phexros hundeeffame arrabsoo fi jecha abbaa amantaatiin hin malle gareewwan finxaaleeyyii Amaaraa kan kaaba Itiyoophiyaa amantaa jalatti deeffataniin abboota amantaa Sinodoosii Oromiyaa kanarratti gaggeeffamaa jira. Haa ta'u malee ammoo hundeeffamuu Sinodoosii Bataskaana Ortodoksii Oromiyaa kana ilaalchisuun manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itiyoophiyaa ibsa kennuurraaf qusateera. Garuu ammoo duula jabaa gama miidiyaatiin baneeti jira. Oduu keenya isaa xumuraatiin mootummaan diroonii fi boombii summii fe'ate uummata nagaa irratti dhukaasuun yakka namummaa raawwateeraa jedhe ABO'n. Addi Bilisummaa Oromoo ibsa har'a baaseen gochaa fi tarkaanfiiwwan suukanneessoo humnoota mootummaatiin Oromiyaa iddoowwan adda addaatti uummata nagaa irratti fudhatamaa jiran yakka sarbamiinsa mirga namummaatii jechuun ibse. Mootummaan humna lafoo fi qilleensarraa fayyadamuun lubbuu namaatii fi qabeenya irratti miidhaa ulfaataa geessisaa jiraachuus Addi Bilisummaa Oromoo addeesseera. Tarkaanfiiwwan ajjechaa qabeenya mancaasuu fi dararaawwan humnoonni mootummaa uummata nagaatii fi meeshaa maleeyyii irratti taasisuus ABO'n balaaleeffateera. Torbaanuma kana keessa godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Qarsaa Maallimaa ganda Gibbisoo jedhamutti haleellaa qilleensarraa mootummaa raawwateen namni fi qabeenyi hedduun miidhameera jedhe ABO'n. Akkasumas Salaalee fi Gujiitti torbaanuma kana keessa haleellaa lafoo fi qilleensarraatiin uummata irratti taasifame lubbuu fi qabeenyaan barbadaa'uu ABO'n ibseera. Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Haroo ganda Qindee Agamsootti namoonni nagaa 5 ajjeefamuu Addi Bilisummaa Oromoo ibsa. Aanaadhuma kanatti manneen jireenyaa uummataas gubachuu itti dabaluun kaasa. Itti dabaluun ABO'n ibsa isaa kanaan Gujii Bahaa aanaa Adoolaa Reeddee ganda Abulloo fi aanaa Liban ganda Simintoottis guyyaa 2 dura haleellaan qilleensaa raawwatamuun
lubbuun namaatii fi qabeenyi barbadaa'uu ibseera. ABO'n gocha suukannee isaa mootummaan raawwatu kana kan balaaleffatuu fi dura dhaabbatu ta'uu isaa beeksiseera. Dhaabbilee mirga namoomaa, jaarmiyaaleen siviilii akkasumas ammoo hawaasni idil addunyaa gocha kana akka balaaleffachuu qaban addi bilisummaa Oromoo waamichas dhiyeesseeti jira. Daawwattoota keenya odeeffannoo ammaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo kanaaf kan biraatiin hanga walitti dachaanutti yeroo gaarii qabaadhaa. YouTube keenya subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna.